rifattee ilkeensi irra rifattee egaa wallahi ilkaan hin qabdu hayyaa namitti hin barta nyaattee bakka abdii hin qabdu beeyte si galee abdii wooma takka nama abdii murate kanaati yuutu bakka ajandaa nu godhatee wanti naan ammoo rabbii jecha agartanii rabbii jechaan waan isiin jettu hunda dhiisee irra dabree takka lama jee obsee namni juusan obsee nama fi kana reef ka sagal irra deddeebi'anii dhiqatan jaan ammallee dhaggeeffadhaa jara keenya ani ma obsa ittuman dhiisa yoo isiin adabachuu ditti keessa dabartee numaa qunxurroon Kadiir kun hangana geessi jettee harkasii addabantee kana gooti mee sitti agarte qunxurrooti liivii baate tanata barummaan akkoon tijara biyyi bira bardaabaa namitti tana biratti fuulli isii taatu fuuloo irraa azaabaa wallaahi billaahi ani kormaa jeddaal dhufuusan kadhalaa isiin affakkaataa fuulli isii kun akka miidiyaa irra laaltan inumaa miidiyaa irra rabbi raamata godheef yoo namitti tana wallaahi raamata rabbiin raamata godhaa jaansan isii tana irratti hin argeen raamatuma guddaa isaasan godheef rabbii micootan hogguusi bira dhufte bakka warri dura akkasii qoomiin firoonaa akkasii gurguddoo miti ilkaan hin qabdu san gubbaan hin kofaltu koflasii romaana gartuu guu kofaltoo fooxaa diriya surree qabaattus firraa baaftee afaan irra eebkeessee kofalti fujjaasii qaribalaal innaan illaahi wa innaa ilaihi raaji'uun sabuu rabbi sodaadhu rabbiin edaa uumaa akkuma adda adda qaba rabbii aan ammaas nama namanuu intalatan irratti hin arge gaafa miidiyaa irratti argu mudhii ol malee yoo as baati hogguu dhuftu innaan illaa hayya nama 260 daawwachuu jiraami nama kana guutuu walirra geessi san gubbaa raroo garaansii kun qaamasii dhagaa kana annawuma dhiira isii tanatti haajamtu summa wallaahi ani haadha faatee osoo dhiirri dhalaan addunyaa tanarraa dhabamte sinishin himaa miraggeeffadha osoo dhalaan addunyaa tanarraa dhabamte jaani wallaahi gora gaddee ilaalu leenna'u nama ajaawu nama yoo dhiqate shurufkaan irraa hin baane sii galee hayya nama jaartii diyyadda walee Kadiir kophaana dhiisee kutee deddeema guyyaa halkanii sana biroon bulu jee himatu morabbii sodaattu mee namni kamii jaarsitti himata akkas jee kophaa mananna dhiisee deema yoon deemeen dala gaafin olii gad deema mee maal xuuxoon kan naafii taa'e xuuxoo ni rifachi aan dhaggeeffadhu taan surree irraasanii sana akeekkachiisa mana isiin wallaahi dhugaan isin hin jaajira keenya mana isiin keessatti godhamtee deemte keessa dhiiftee deemte surree sana achi keessaa kootu laal agartanii mukaan fuudhanii ofirraa gabbaasa mukaan fuunee peestaala keessa keenye guyyuma rabbi reebuu kana reebna nuti har'a rabbi isii reebu manguddoo isii waliin nu araarsanii manguddoo qaanyisisaniitu abaarsisiitutti jira dhaggeeffadhaa jira keenya haati faaxee ganaadha inshaallah tasii ganaadha gana saree taatee miidiyaa kanarraa baduu ta'isi mee akkanuma qabadhaanaa ta'an taboo'ichaa ammoo boo'ichi naggade rabbiin imimmaan oromoo imimmaan isirraa kannaniif malee hin jettu nama yoo ana agartuus numa boochu khabar arra fideetiin mana kaayee dalagaa deddeemaa olaami bilbilteeti mana kobaananiiftee deemtee dhalaa oromoo keessa odhalaan oromoo barobbadeessoo qaqqaariidha qaama si harkuufuu laffaatii meeqa si barbaachisa tana bilaash maqaan siitu bilaash wallaahi ayyaa namni itti dhufee laffaatiin barbaachisu horisitti wallaahi aan ammoo taajaa'iba natti himee takkittii tana tagaafattan quxurroo Kadiiree isatti agarteeti hangan takkeettee liivirratti dubbatti yoo rabbi harkasii kana gootee qofasii shanan quxurroon keetu hanga kanaa itti qaanii namitti dullattiin qaanfanneen takkituma tanaan arge wallaahi eessitti agarte eessa bakkummaan isiin itti naa agarte tun osoo akkas ta'uu baatee akkasitti iyyitee Kadiir kophaa na dhiisee na biraa deemeettee boo'ichi isuma biratti tolfamaa malee hin jaan wallaahi egaa namitti ilkaan takkee tana fixatte ilkaan immoo wanni isii hafe umurii isii fixattee barisi umurii namaatiin deemutti jirti wallaahi umurii isii fixatte wallaahi haati faaxee umriif ayyaboo raamata rabbiitiin deemu jirteera namittiin maamila
Hayyaa'oo tana akka shiishaan namni hundi dhugaa shiishaa bartu tuubboo shiishaa layyi ni beektanii mi tuubboo shiishaatti bar nama hundaa harkisa akka qasxiiraa ammas nama hundaa ura qabeeti wallaahi anam waan ammas hanga namni nama sattaru takka sattareetiin jira wallaahi namitti tana hanga namni sattaru takka garuu adabachuu diddeeti inumaa waan biraa fixee akka nama qunxurrooti yaarketti achirratti hubachuu qabdan gaa jira keenya laal mee eessatti agarte antana tana dhibu bar mee qunxurrooti yatan eessatti argite if jajjabeessuu takoo allah if jajjabeessuu takka ayyoon gisee muka qabattee karaa deeme koo wallaahi hayyaa'oo akkoo tiyya ni beeytaniimi wallaahi akkoon tiyya bira bareeddu fuula qabdiite matsiddi jettee akkoon tiyya summa wallaahi akkoon tiyya haadha faatee biratti dura wallaahi alhamdulillah hayyaa'oo ilkaan isii bara amma isin kanaa agartaniimi ilkee takkittii kophaa teessu sanii achitti arraba rabbumaa baase malee guutaan maaksii kun olaa agartanii laarraa'u rabbumaa irraa gabbaase malee gammachuudhaaniif wallaalteef irraa baafte malee dhaggeeffadha ammaas waan dhageessanii rabbiin hanga danda'u si sattara rabbiin hanga fedhe carraa sii kanna gaafa ati carraa rabbi sii kanne fayyadamuu dhiiftee bubbuxaalte rabbi si saaxila taktii tana kana biraan naagaa ofiif taa'uu diddee nama guddaa ta'uu isiitis fitti himuu diddee aayyoo ta'uu isii of dagattee hayya bara ajaa'ibaan isinitti himaa jira keenya jaarsi heerumtee turte namittiin tun jaarsi sanas jira maallaqa waan qabdurra ganneexeeti itti ergitee namichi maal godhe mana ittiin ijaartee fi maal jettee dheessiti nama gowwaa akkanaa isii malee hin argine nama dhiiraa mana ijaaree dheessu namni bararraan tana qabeenyuma siisanillee bara achi deebi'ee fudhatu waan takkaa bara biyya arabaatiin taa'ee si hojii laffee arra dhalaa biraatti hojiin itti bashannanaa jira jaarsiisii magaalaa tana keessa tana sumuni namitti sumuni egaa akka farankaa laman namuu ijoollee xiqqoon hundi harkuma deemmatee isii sattare isiin sattaramuu diddeeti bara namni tokko bara ogguu rabbi si sattare ati siif sattaru rabbiin wanni inni akkaan jibbu badii ati hojjettee miti badii ati if saaxiltu sii galee nama akkasiiti isiin ani wanni waan kana dubbachaa jiruuf namitti dullattiin tuni tanii fi akkanatti bara ijoolleen irraa qaanfattu bara gusee kaayiroo dheeyte nagarre ijoolleen kan irraa qaanfattu kana ijoollee fittees qabdii ilaal habbuuqata akka nama badhadhaa jaanii biyya teenyatti hambashoo fa'aa biratti maangoo fa'aa guu godhan akkam akkasii ijoollee tana nyaachuu feeti boo garaasii kana keessa namaa jira wallaahi dhoosanii ilaaluudha wallaahi shakkiidhaan hayyaa'oo garaansii wayii boo rabbii subhaanallah yaa mee maal akka isii godhu feeteeti isin ani kun ilma dhiiraati mee ani kun intala ilma dhiiraati maal akkaan isii godhu feeteeti mee takkitee tana naa gaafadha Kadiir na bira taa'uu didee kophaa mana na dhiisee na biraa deemaa jettee wanni na himattuuf mee maal boochee barsanuu wallaahi akkuma tiktook irratti himatu san ani kun jaarsa namaati tokkoffarratti mee maaliin isii godhe isii bira taa'e wallaahi sanuu jaartitiyyaan akkana itti bira dawwalte Ansila akkana seemana keessa ni dhufu jaartiin tiyya gaafa san arsii jirti gaafa isiin dhuftu kophaa mana kana keessa guyyaa shan wajjin turre ana akkuma beektan nama dalagatu olii gadiin fiigaa makiinaadhaan halkan rafaatiin bula ganama subiinin ka'ee nama fuudhee bakka isaan fedhan geesse taaksiin hojjedha miskiina yeroon taa'uun qabu dawwaltee bilbila keessa irra nafantee gisee Kadiir wallaahi wabillaahi imilmaan isiin buuftu san gubbaanu subhaanallah akkuma irra gisee namni footoo si ajandaa olii gadiin deemu san godhattu san Kadiir mana na dhiisee kophaa na biraa deema ammee maal taasiyaadha amma na keessa osoo akkana see wayin dhufa halkan na biran bulu guyyaa kophaa na maaliin sii godhaan si bira taa'e maal abbaa kee sii godhabe xuxoo sii kanna moo maali wanni an sii godhu mee wonnummaan an sii godhu maali kanaaf ira dhaggeeffadha Oromooti ammas waan an siin iyyuu dhaggeeffadha yoonii fi isiin tun ka hin adabanne tahe yoo ani nin sittara hanga rabbina sattarsiise nin sattara
dhaggeeffadhaa. Tolcheen sattara. Li'annoo yoonii fi isii sattare rabbitu na sattara. Garuu yoo adabachuu baatee ammas ka dhuftu taate an paartituun fida ammas. Paartituu. Wallaahi paartituun fida. Takkitii tan akkasi qabadhaan alaala. Yoo isin hin adabanne. Okay? Ayyee Misraa. Waalaikum salaam. Akkam Kadir. Nagaa. Fayyaa. Amiin. Sila maaliyo? Maaltu? Wanna waan ta'een jira waan kana nurraa dhabdee gaa ani jaarsa namaa. Taabtaabii qofa qabaa jechuudha. Kiyyoomman yoo taabtaab godhanii hin duutanii. Bakka amma inshallah yoo rabbiin jee taraa kana akkuma gootaniiti gartee nawanti gootanii kaameeraa isin garagalchaanii qaxxaabaaf dhageessanii jiran. Nan gubaartan dhugaa rabbi. Kunoo hin gartanii. Meeshaan naa godhan seeraan miidha. Seeraan miidhii kun ni gubaafa. Mataa walqabee akkanatti isin kabachiisiisa. Isin kana hundaan beektan. Fidi kaanillee. Maa nama kuntuuttare na daddarbisin jedhee ayaadha faatee waan. Kana maa qofaa miti keenyallee ni dhiqanna. Rakkoon qabu garuu jechuun qixaatuma namaa kafaluu barbaanneeti jechuun qixaata namaa kabajuu barbaanneeti. Miitii gaarii hin argine amiitii. Wallahi dhiqee ati argu. Wallahi dhiqee. Wallahi dhiqee jira anjamaa kana radis. Gosi abjatte dhageetta. Shamarran arsii as jalatti maqaan goote jedhaniitiin taabtaabiin isaanii akka ibidda kana deemaa. Dhiirri arsii akkas. Ka harargeellee iddoon gara kiyya jiraayyuu. Haadha faateetinni. Ana Master Bariisoo na dhufu qaalii koo. Abdullii kiyya galatoomi. Star kiyya qaaliif gaarii kiyya obboleessa kiyya kan yeroo kamuu na biraa hin hafne. Kan yeroo kamiyyuu na nifanne naaf jiraadhu. Muhammadii galatoomi. Awo murtii guutoo ni calliste ka murtii keenya amma baasilaa barga. Awo murtii keenya rabbii jiiti. Hiigaa. Ispiichaaleen jirin fagaata qoy Mr. Bariisoo. Ispiichaaleen jirin akka hin fagaanne qoy mee na dhiisati. Naa kaayadhu tana booda irra naa darba. Aaliyaa akkasiif. Ispiichaaleen jirin fagaata amma yoo jalqaba raggeeftiin kennamu. Taabtaab godhaa. Amma miti boodarra maame yaasin xiqqoo boodarra haasi dhageessee kenname ispiichaaleen jirin naannoo kuma takkaaf kuma lamaa kan dhugaafata banuudhaafi jechuudha. Qixaanii tokkoffaa maal godhanitti fakkaate? Maskootii banattee maskootii irraa. Beetochi jettee lallabu. Murtii jaalalaan. Jechuun beetochi osoo hin taane afaanuma keenyaan hin lallaba malee afaan warra jaraatiin maaltu naan jedhe. Warra manaa jette. Aayaa taakka. Qixaatii sadaffaa ammoo gadi baatee jechuudha. Makiinaa dhaabsifte akka nama yaabbachuuf dhaabsifte harka jala qabatte. Yoo dhaabate immoo soorii jettee bira mana deebite. Naafiin kaameeraa asirratti haa qabdu. Yoon karaarra hin jirre yoo fakkeenyaaf. Hin deemta. Ayi. Akkami waanuma mee waan fakkeenyaaf haadha faatii akkaan jeeti. Yeroo qixaata namaa kennitu osoo jechuun rakkoon qabu garuu waan wal nuuma daalchisee jechuu barbaanneetuma soorii. Qixaatii lammata sadaffaa ammoo mataan dhaabatta. Taakka meeqa mataan dhaabbatu kanarraa kaasi taakka. Qixaatii lammata ammoo shintibeetii miijita bareechiftee sada gootee diitooliif kiloowwan fudhattee saamunaa fudhattee. Mee wallahi billahi komentii jala laalaan jiru ji. Wallahi komentii laalaan jiru rabbi kakati.
Walaa komentii jechuun duraan naan jettee fi jaabaro guujoolleen koomentii xiyye jala reefuun tana akkana qixaate gaafa naan jettu lakki koomentii ilaalinii koomentii irra ilaaluu jenneeti komentii ilaale walaa komentii ilaale. Ayyee. Qixaatii tokkoffaa shintibeetii miicita. Qixaatii lammataa maal siin jedhee mataan dhaabatta. Qixaatii sadaffaa deemtee algaa jechuudha. Kanaafin ati bittinneessitee kaatee ati deebiftee afta. Bakka algaa san fudhadhaa. Deebisee hafa. Deebisee hafa. Ni bittinneessaa miti ilaalu. Siyyuu irra gara gaggalcheetiin akkana ilaal irra soko konbolcha. No problem. Bittinneessitee kaatee deebitee afta. Na rakkoon qabu. Abshir. Let's go. Ukaash akkamtiin naan jettame. Maraat baatee naa taatee barata. Qixaatii sadii keessaa tokko fudhadhanii maal kadhee? Daffa. Anaa dasnaa akkam qixaatiin isin asuma ta'a. Maal gowwaadha? Algaa kateebaa kan bulan ka otoo kateebaa kan bulanii hiikii hidhiyeedhaan isin kateebaati miti ka arga. Kai qixaatiin bareeddu. Algaa fudhadhee jira bar rakkoon qabu akkasiin godhee bar. Miliki aboo maaliif gosa miliki maaliif waa arsoo thank you galatoome okay amma gaafuno amma rakkoon qabu jechuun dhugaadhaniin beeka namaa si bira jira abjoodhellee simmoo garuu ni mokora akka fedhellee toree buuna garree kuma kudha shaniif wayii hin jiran jiraatu kuma kudha jaatu wayii namoote yoo xiqqaate 200 qofaani barni beekta si jala dhiyaachuunu waan takka waan biraa dhiisi nuti kun nama guyya tokko moo lama anaa fi isin har'a taakkaadha ka waliin finishingi beennanu ijoolleen taaptaapiidhaan iyyuu ibiddatti buusaa jirti deem arsoo mataa amma lakkaawaa jira yoo dandeessan please lakkaawaa jira yoo dandeessan wayne murti guuti shaaqiyya wayne murti yaa habi yaa galbi yaa best boyfriend you best boyfriend akkasumas waan ingilifa amma dafaate akka nama beeku gisee qofatte na arsita angisee akka nama beeku gisee namoonni itti si galee kottu askabi ni nafa kottu ni nafa shuf dafaate shuf asirraa guutuu isaa jedhes moo? rakkoon qabu hunda isaa mukaddaallee irraa baas firaashillee bakka guutu. Bakka waliin firaash haasoo abbaa lamaarra jira. Firaashillee kaasee achirraa lafa darbi. Amma ni nama. Lafa darbi fayyadee. Maal lafuma godhati. kanamu. Hunda deebiftee dachaafta amma. Abshir narratti sitana dhaqaate ay awo yona murti deesin buune ani dhaabatu akkamatti keessana raakuu nammo you best boyfriend jedhe yoo gargaare rakkoo qabaare Faaxisha gargaare na afsiis kaamera marra qabee gadhi ay jechuun dhagee ishiishe nama garee gubate wadda seeraan akka qabatu laastikii isaatiin qabsiisa. Afaan osoo beektumo afaan
الفود كسي يا رفاتي وراتنا ما mungkin ada kebajaran semua saya berapa tegarusi kebajaran soduk masuk ya saya berapa deh makan tan ada banget elaju kok Data memang kalah. Apa nama? Dia suka jalan terus. Nah, nama mago tidak sila. Ati him beta mi onni balesana him bakani balesana tutti mo sada. Embe, Fatin bek. Sila berkadir summa taul garagalu. Amen. Wallahi betul garagalu kamakan. Akan plan. Ini juga. Kasih. Be akan. Digara dia makan gara galci. Ini mera ira na gana no fabio onje no. Kakas mare adiba. Tuda ko. No, to ko summa taraon. Kunila ka tarafa raon. Kunilla sindiman chafir raon. Kas. Akana. Kase. Hai. Irrachi somale mbet la na mer gitani kila te na me wada da undi gitano irrachi somale mbet. Anira si gagal somale be wada ba. Irratti sin dangal chumale irratti sin duba somale himbet dirite Gana malki masato soga hatani be ku bar fatar bulakan. Dafre sato ko busura turte hai. Uska likit to jinne. Likit tres laure. Ya fate tiwa. Ada fate ka jabe. gize hunda nabi rafiti nabi na to sibar sisa oso amma ti de te nyette oso to baka ora da tera katte algani amma yette wallahi ada pate lagi mala jesa mi kan doctor ki ya ni lagi ada pate anama lagi nama awo mamu manwa supaya di bagare mas ay man angka buat segera kamu itu kata nabi akan lapor. Argite? Afe la kimbe o ana fa sabite afe be mo te traso talle mi desi am ti dachas. Kunola. Surreti yelle ta gabu de indes. Ashik Dedafsite sila terasi matai. aku merapi Jason. Orute sani kota tadi ya min. Kota cuma tim pure male. Onne mama kana kana chitare onne olgara gal. Hah? Garagal telik ki magot. Ay. Okay. Foto.